Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo iddoo jirtanitti hunduma keessaniif baay'atu kun paaster Sanadinsaati. Torban lama fuuldura biyya kana keessatti biyya ambaatti jechuudha. Ayyaana du'aa akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasiin ayyaaneffattanii nan beekaa. Garuu oduu gaariin, oduu gammachiisaan waa'ee du'aa akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos oduu gaarii yeroo hundaati. Gatii kanaatiif sababii kanaatiif Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 1 amma 10 isa jiru yookaan lakkoofsa 5 yeroo keenya hojii adeemuudhaaf 5 amma 10 isa jiru isiniif dubbisa. Innis immoo sanbata ganama sana iddoo awwaalcha isaatii ilaaluudhaaf Maariyaam Magdalaawitii fi Maariyaam isheen kaan gaafa dhaqanii ergamaan Waaqayyoo dhagicha galagalchee irra taa'ee argan. Ergamaan sun jedha gaa lakkoofsa 5. Ergamaan sun garuu warra dubartootaan isin Yesuusin isa fannifamee ture akka barbaaddan anuu beeka. Hin sodaatinaa. Inni as hin jiru. Haaleluyyaa. As hin jiru inni. Akkuma jedhe ka'eera. Kottaa iddoo reeffi isaa kaa'amee ture iyyuu ilaalaa. Ammas dafaa dhaqaa bartoota isaatti inni du'aa ka'eeraa. Kunoos inni isin dura Galiilaa in dhaqaa achitti isa in argitu jedhaati himaa. Kunoo ani isinitti himeeraa jedhe. Yommus isaan sodaaf gammachuu guddaadhaan awwaalicha keessaa ba'anii bartoota isaatti himuudhaaf in fiigan. Kunoo Yesuus isaanitti dhufee innumtu isaanitti dhufee nagaa isaan gaafate. Isaan immoo itti dhiyaatanii miilla isaa qabatanii sagadaniif. Yommus Yesuus hin sodaatinaa. Hin sodaatinaa. Dhaqaa Galiilaatti akka gadi bu'aniif obboloota kootti himaa. Isaanis achitti na arguuf jiru isaaniin jedhe. Laalaa. Yoo itti amananii Yesuus Kiristoos kun Waaqa obboloota koo jedhee nama waamudha. Waaqa isuma nama uumetu deebi'ee obboleessa koo jedhee si waama. Yoo amanteef obboleessa koo. Obboleessa siif ta'a Waaqayyo inni Waaqaaf lafa uume. Haaleluyyaa. Obboleessa siif ta'a Waaqayyo inni Waaqaaf lafa uume. Inni yuuniversii uume obboleessa siif ta'a. Obboleessa akka isaatii immoo hin jiru. Kan akka Yesuus hin argamu. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Du'aa ka'uusaa kana immoo ergamaan akka jedhe dubbate. Ergamaan sun garuu warra dubartootaatiin isin Yesuusin isa fannifamee ture akka barbaaddan anuu beeka. Hin sodaatinaa. Inni as hin jiru. Akkuma jedhe ka'eera. Kottaa iddoo reeffi isaa kaa'ame ture iyyuu ilaalaa. Inni as hin jiru. Akkuma jedhe ka'eera. Akkuma jedhe ka'eera. He is not here. He has risen as he said. That means he is up to his word. Waaqa amma jedhe ga'uuf galanni guddaan ta'u. Waaqa waan dubbate raawwatuuf galanna ta'u. Yesuus du'a mo'eera. Death is defeated. The sting of death is taken away. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. This reminds me of a story about a father and his young son. Inni kun immoo waan tokko na yaadachiisa. Waa'ee seenaa abbaaf ilma isaa xiqqaa tokkotu na yaadachiisa. Abbaaf ilmi guyyaa saafaa guyyaa utuu makiinaa keessa taa'anii bashannananii makiinaa keessa deemaa jiranii kanniisi karaa qaawwaa
Olixxee gaafa isheen jettu ilmi isaa kun kanaan dura kanniisaan hiddamee waan tureefi in sodaate hin boo'e in iyye. Sodaa fi imimmaan mucaa isaa kana ilaalee abbaan isaa qalbiidhaan hiixatee kanniisicha qabee harka isaa keessatti akkasittiin walitti qabe. Achi yeroo kanniisaa harka isaa aboottee isaa keessatti walitti qabu maaltu ta'ee hadhaa ishee keessaa dhangalaase. Kanniisatti immoo gadhiise deebisee qilleensa keessatti. Amma kanniisattiinis ammas deddeebitee xiz jechuutti gaafa isheen kaatu mucaan garuu iyyuu isaatti ka'e ammayyuu sodaate. Kana booddee abbaan isaa boo'icha imimmaan mucaa isaatii argee ammas harka isaa hiixatee barruu isaatti agarsiise. In argitaa mucaa koo? Hadhaa kanniisa kanaa keessaa fuudheera. Kanniisi kun hadhaa hin qabu, si miidhuu hin danda'u. The bee cannot hurt you anymore. I have taken this thing for you. Ittiin jedheen. Keessaa fuudheera, hadhaa isaa keessaa dhangalaaseera, waa tokko sin godhu. Kana booddee ilmi isaa boo'uu itti dhiise. Sodaa du'aa qabdu har'a? Do you have any fear, any sort of fear? Iyyasuus ani du'a mo'eera. Hadhaa du'aa keessaa gannaqeera jedheen. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Iddoo amma dubbifanne kana achi keessatti si'a lama lakkoofsa 5 fi lakkoofsa 10 irratti, lakkoofsa 5 irratti ergamaa, lakkoofsa 10 irratti immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu hin sodaatinaa allama, hin sodaatinaa. Warri macaafa qulqulluu qo'atan immoo maal jedhu? Hin sodaatinaa inni jedhu kuni macaafa keessatti si'a 365 barreeffamee jira. Waggaa keessatti immoo guyyaa 365tu jira. Guyyaa tal tokko hin sodaatinaa. Fear not. Hin sodaatinaa. Ergaa akkamiiti macaafa qulqulluun? Ergaa akkamiiti? Hin sodaatin. Biyya lafaa biyya sodaadhaan guutamte kana keessatti hin sodaatin kan siin jedhu, dubbii dhugaa kan sitti dubbatu Waaqayyoodha Yesuus Kiristoos. Macaafa qulqulluudha. Hin sodaatinaa gaa. Be any kind of hin sodaatinaa. Yesuus ani du'a keessaa ka'eera. Du'a arfii isaa keessaa fuudheera. Hin sodaatinaa isiniin jechaa jira. I have taken this thing for you. Fear not. Isinii jechaa jira gooftaa Yesuus Kiristoos. Kiristoos arfii du'aa keessaa fuudheera. Arfii du'aa cabseera. Qorontoos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 55 fi 57 irraati. Duuni baddu ba'eera. Mo'ichi argameera. Ammas immoo mo'ichi kee meerre yaadu'a. Arfiin kees meerre yaadu'a. Jedhamee caafamee fiixaan ba'eera. Fiixaan ba'eera immoo. Ta'eera. Akkuma inni jedhe ta'eera. Yaadu'a arfiin kee meerre. Kalaas. Kana booddee nan argattu. Argitanii? Iyyasuus gooftaa waan maraati. Ergamichi dubartoota sanbata ganama owwaalicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sana ilaaluu dhaqaniin inni as hin jiru. Akkuma jedhe ka'eera. Kottaa iddoo reeffi isaa kaa'ame ture iyyuu ilaalaa jedheen. Akkuma jedhe ka'eera. Akkuma jedhe ka'eera. Dubbiin Yesuus Kiristoos lafan bu'u. Waan inni dubbate marti hin raawwatama. Hamma jedhu ga'a. Waaqa amma jedhe ga'uuf. Isa dhagaa keessaa bishaan yaasuuf, isa du'aa boollaa kaasuuf, isa amma jedhe ka'u kanaaf. Isa waan hin jirre jiraachisu kanaaf Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Dubbiin Kiristoos hundumtuu dhugaadhaaf amanamaadha. All sound and sure.
All the words of our Lord Jesus Christ is true, trustworthy. Uh, uh, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo akka du'aa ka'uu dursee itti himee ture. I will see you on the other side of the grave jedhee akkuma kana kan godhe Yesuus Kiristoos qofa. Yesuus Kiristoos duwwaadha. Owwaala gamattan isin argaa jedhee akkuma dubbate owwaala keessaa ka'ee gamatti kan ergamoota isaa argee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofa duwwaadha. Du'aa ka'ee owwaala gamatti walagarra kan jedhe akkuma jedhe immoo kan godhe du'aa ka'ee ofiisaa kan mul'ise Yesuus malee eenyu jiraaree Yesuus qofaadha. Maqaan isaa waaqaaf lafarratti kan galateeffame haa ta'u. Inni amma jedhu gaa dubbii inni isaa amanamaadha. Dubbii isaa amanamaadha. Dubbii isaa amanamaa kana irratti immoo of gatuun nama baasa. Nama baasa. Gara isaa ilaalaa. Jedha macaafa qulqulluun deebitanii qaaniidhaan lafan ilaaltaniidha. Gara isaa ilaalaa. Brothers and sisters, keep following him and listening to his voice. Iyesuus Kiristoosin dhaggeeffachuuf isa duukaa bu'u ittiin dhiisinaa. Iyesuus kun kan biraas waan waadaa nuuf galee qaba. Waan baay'ee waadaa nuuf galeera. Ammas immoo kan eeggachaa jirru akka inni raawwatamu amannee eeggachaa jirru jira. Innis deebi'ee akka dhufu waadaa nuuf galee jira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Eeggachaa jira nus immoo amantiidhaan. Iyesuus akkuma jedhe deebi'ee hin dhufa. Ana namana. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:11 irratti dubbii kana dubbatees utuma isaan ilaalanii gara waaqaatti ol fudhatame. Duumessi isa simate. Ija isaanii duraas in dhokse. Utuma isaan karaa inni ol ba'e sanatti ija hin buqqifatin kunoo namoonni uffata adaadii uffatan lama isaan bukkee dhaabatanii isin namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara waaqaatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara waaqaa dhaquu isaa argitan akkuma kanatti immoo deebi'ee hin dhufa jedhaniin. Haleluuyaa. Iyesuus deebi'ee hin dhufa. Ani nan amana. Abdiidhaan an eeggadhas hin dhufa gooftaan koo. Jesus will come again. Waan tokko duwwaa isinitti himeenii xumura. Innis immoo dhoksaa wangeela Yohaannis boqonnaa 20:7 irratti argamudha. Achirratti caafamee isa jirudha. Akkana jedha 7 Yohaannis boqonnaa 20. John chapter 20:7. Erbeen mataa Yesuus irra ture garuu kafanichaa wajjin hin kaa'amne. Uffata biraajjiin kafana biraajjiin hin kaa'amne erbeen mataa Yesuus Kiristoos irra ture. Naapkiin jedhama translationii gara biraadhaan erbee warra kaan hin kaa'amne wayyaa gara biraajjiin hin kaa'amne. Qofaatti dachaafamee kophaatti iddoo tokko ture malee. Intentionally folded kophaatti kaa'ameera. Alamitiin kan jellaa dhaggeeffadhaa boqonnaa 7. Yohaannis boqonnaa 20:7. Erbeen mataa Yesuus irra ture garuu kafanichaa wajjin hin kaa'ame dachaafamee kophaatti iddoo tokko ture malee. Kafanichaa wajjin hin kaa'amne dachaafamee kophaatti iddoo tokko ture malee. Folded up in a place by itself. Eddaa Iyesuus du'aa ka'ee booddee waan Phexros owwaala isaa keessatti ijaan argee dhugaa ba'edha kun.
Erbeen mataa kun naapkiin jedhama. Yeroo hoteelota gurguddaa yookaan immoo ofiishaalii irbaata affeeramtanii xarapheezzaan isinii qopheessanii naapkiiniin kun irbaataa wajjin isiniif dhiyeessu erbee kana. Nyaata keessan fixxanii hin deebitan taanaan naapkiinitti erbee ishee harka ittiin haxaatan sana cafaqxaniitu saanii yookaan pileetii nyaataa irra keessu. Yoo hin deebitan ta'e akka irra keessu. Kana jechuun nyaata koo raawwadheeraa qodaa kaasuu hin dandeessu jechuudha ergaansa. Yoo immoo utuu nyaata hin xumurin gidduutti waa isin mudatee nyaatarraa kaatanii ittan deebi'a jettanii yoo kaatanii erbetti rogaan dachaaftanii pileetii saanii sana irra itoo hin ta'in saanii sana bukkee xarapheezzaarra keessu. Nan deebi'a jechuudha. Kana jechuun nan deebi'a jechuudha. Iyyasuus erbee mataa isaatii naapkiinii sana yeroo rogaan dachaasee kaa'uu deebi'een dhufa jechuu isaati. Haaleluyyaa! Deebi'een dhufa jedhe Yesuus Kiristoos. Hojiidhaanis, gochaadhaanis, barsiisaanis agarsiiseera gooftaan keenya. Hin xumurre deebi'een dhufaa jechuu isaati Yesuus Kiristoos. Iyyasuus Kiristoos hin dhufa deebi'ee. Haaleluyyaa! Iyyasuus du'aa kaafameera, du'aa ka'eera. Deebi'ee immoo hin dhufa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Inni deebi'ee dhufuu isaatiif nu haa qopheessu. Lubbuu keenya, hafuura keenya, foon keenya qulqullinaan haa qopheessu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Dubbii dhageessan kan isiniif haa eebbisu, anaaf haa eebbisu. Ameen. Yoo isinitti tole immoo laayik godhaa, sheer godhaa. Walaa ga'u. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Amma lammata deebinee wal arginutti nagaatti.